هذا إساتي هذا بورنا هذا قدا فلابان قدا سن تجندي فترة جندي فترة بوراني يجيب كراجار سخونة ناتي خرم جبك على جندي فترة وري خونيتو فواتو لني يجي واتو خونيتو كوبا بات خرم كاري غوتو على جندي فترة فل أرض أبان قدا دوري تجندي فترة تجندي فترة وقوم أبان قدا دوري تجندي فترة تجندي فترة daanduma abbaan gadaa sun dhufee gindiitti dhiqata haanti gindi dhiqata akkaatum durii walitti hin dhufan kaan hin gam kanaa gam sunillee walitti dhufee xurii ammeenna jidduu ta'e nabaati jedhee gan bisaan dhiqatee walitti eebbifatee walitti gammadee akkuma boronillee hirmee afaan warri konsolleen achi dhufu walirraa qub qaban guyyaa sun guyyaa kana dhee dhaamsu walitti argatee tan tolche tanaafi waggaa afreessoo keessatti akka aadaa sila hordofan ji'umaaf baatii arda durii abbaan gadaa hagaafasitti gindeeffate gam liiban dhaqee horma gobbirraa gindeeffata hadurii tachi ta'e waan ta'eef achi jalqaba waan ta'eef kanaaf akki gidda kan jechuudha. Amma tun obbaati jilduul guutuuti galaanii sagan kana gindiitti dhiqatan kana nagaani obbaafanneettiin nagayaan kaayomne dhiqannee jirra. Duuli guutuu kun duub galaan dhiqatee gaaf deebi'u daandum dhufu sun ofirra deebi'ee gara fuula dhufeetti imala. Jiltanaan duuba gadaan kura jaarsoo tuni gumigaayoo teessifti akka abbaa gadaa kura jaarsoo nuun jedhetti. Armaan duuba aadaani garwarra galti nuun arbooraa gumigaayoo jira gumigaayoo tana horra akkasuma warri kontom lamaanilleen awatti ufoonnituulleen haasummaa galti ergoomolee godaantee haasummaatti jiltolchiti gindaan dudduubaa jilti jirti tan gadaa gindatan keessatti eega abbaan gadaa gindeeffate gadaan addeen kee jirti gadaan addeen kee jirti gadaani gaddi kee jirti jechuudha karaa biraatiin. Gaaf qara gindeeffatu sun ruufallee mataa baafata beeka. Ruufii mi'aadaati waliin hin gindeeffatu waliin hin gaddanii ruufallee mataa baafatee surree marata. 8 konsoo yoo ta'in surree adii yoo ta'in booranaayyuu ruuf marachuun dhowwa yoo qaalluu hin ta'in yoo wayyuu hin ta'in nama ruuftii aadaa isaa surree haaka qaalluu haaka wayyuu jaarsargaa dhageettii raaga abbaa gadaa hammalee warri kaan cuttiin ruuf mataa baafata. Abbaan gadaallee aduu silaa namni cuttiin sila warrummaa yoo qaalluu hin ta'in kaan cuttatu sila 8 ayyaa'ee dansa'e 8 qaxonsooti qaxonsoon booranaa kenne. Eegi gindeeffate waggaa tokkoof booranii waan jiri jedhanii qabu. Maan jennaan gadaan gindikee jirtu jechuun gadaan addeen kee jirtu jechuun gadaan naasu waan durii sun kee jirtu jechuun kanaasu sun qabduu jilatti hin galan fuudhiin jiru jiltiin jirtu. Gaaf gindee kan dhiqatee galuu yoo gindi kan dhiqatu areedi naadatu mataa naadatu garjaloolleen duugatu qaraareet kan dhiqoo aada areet kan aadeetii ruuf marata booranii ruuf marata jechuun jiltii ittaan takku booran bal'aattu fuudhileen achiin duubatti ittaanuu danda'a fuudhileen ittaanuu danda'a fuudhu qofaa miti baqa wanni jileedha wanni aadaaf booranii tolchu. Gadaa gindaa waggaa tokko sun keessa horma horbees kan malee waan tokko illee tolchu. Rifeensi gindeeffan haallee areedaaf garjaloollee adachuun danda'anii mata ammoo galma guutuuti as aggumi gaayoo horree galma dhibaayyuu hurnya dhaamne galma guutuu dhaamnuutti mata naadan aada jilata akkana tan. Mee aadaan tun amma duulii guutuu kan keessatti wanni warra sabaaf sablammii naannoo sun qubatfaa walitti nam jira ka waliin jiratan ka walitti qaban warra konsoofa wanna kana kun hin jirti. Aadaan konsoo waliin qabnu hin jirti. Fakkeenyaaf gurgurna jedhanii gurgurii naqaa sun jilgana nu dur jirtu gumi gaayootiin dudduube jechuudha. Gurgurna naqaa sun sooddaan dhaqanii gadaan sadeenu. Loon lam geessanii fi sooddi geessanii fi
akkasuma warra konsoollee irraa kallacha abbaa gadaa konsoo irraa fudhatanii buuraan abbaa gadaallee konsoo kenna aadata waliin qabne jilti sun gurgurna qaa'edhanii sun nu dur jirti. Amma jiraadhaa san keessatti am jilti wanni isa waliin qabdan hin jirtu warri konsoo faana achi dhufee faan tolche. Hin jirtu jiraadhaa san keessatti. Eegii gindi dhiqate seer lallaba eegii gindi dhiqate waan dhibidhiis abbaa gadaatu akka aadaa duriitti madaalan. Abbaa gadaa gadarra kan jiru kan qofaan itti cufayyuu maalinnaan gindi kan ammeennaaf tolche ilaale gindi kun ammeennaaf ta'e ilaale ammeen kan namni beekaa tolchummoo immoo wallaalchaaf tolche tan qofaaniti waan idduuyyuu namni yoo ta'u wallaalchaaf tamoo beekata yoo inni beekaa ta'e abbaan gadaa dhoo gindi kan inni qannee qara luboom haasedha luboom haasee namni akka hojjetu nam dadhaban tarkaanfii irraa fudhata. Luboom haasee luboom kanaan tarkaanfii fudhatee tarkaanfii tan abbaa gadaa tokko ginniyaa ginam 99 tarkaanfii fudhatin eeyyamaniif luboom suni dhibboonni lakkisaniif immoo yoo seera dhallami tokko namni qulqullichi dhibbi sun isaan guutan jedhe seerii laafaatuman jaban hanqatu waan ta'eef dhibdicha sobdicha durii warra argaa dhageettii kanallee warra dhageettii soba dubbatu. Warra ayyaan tuullee warra ayyaan soba namaatti warra sobaan beekamu warra dhibaan beekamu jalluu jallata waan gargaraatiin nam dhibu guyya lubooma kana ina dabali tokko of eeggannoo kennaniif barsiisanii akka inni dheessi tolchan waan kan cuf tolchee achiin duubatti ammoo gumii teessisu yoo luboomi sunillee seeranal tarkaanfii namirraa fudhate. Yoo namni sila luboomuu malanillee ni luboomamne afi yoo namni sila luboomamuu malinillee luboomame abbaa gadaalee tanaan madaalan. Mata kana doonaadan gumii gaayoo kortee dhattee asummat deebi'anii galama fiixee jedhanii galama kan dhaabanii anna idoo deebi'anii galama guutuu jedhanii abbaan warra ayyuu makkalaalleen korbees qaqqalee guyyaa sun ginda mataa addatan. Ginda mataa gaafas yoo addatanii makkaliin guutuu 4 cibratee garbaa meeddichi 8 cibratee abbaan gadaa guutuu 18 gaafas cibrate. Guutuu sun immoo guyyuu mataa addatanii tokko tokkoon biraa buufatanii 4 yuubamaniin. Abbaan gadaa 8 ayyuun 4 makkalee 2 akkana yuubamaniin aadaa nu yaanuu fi aadaa kana. Eegii gidda kan keessaa bahe aadaa akkanatti cufaatti seenu aadaa gooroo aadaa yuubaa kan cufaatti seenu. Ayyee mi amma gumiini pura jaarsoli nama ginda lafitee duun ginda kana la tolchee achiin duubatti amma gumii yaamu jira. Gumiin amma akka aadaa booranaatti akka aadaa waaqii dhaleetti sila gumiini yoom deetti baasam deetti haam battee amma gumiin taa'uuf deemtu ni furmateetti moo? Sila jii wacabajii dabruu malle durii waaqee wacabajii yaame wacabajii jechuun waan cufa waaqatti wacabajjechii yaame yoo jii wacabajii tolchan sila akkuyidansa yoo jii immoo wacabajii ta'inillee birraaf ciqqaa yoon gayini obora lamaanillee keessa seetu waan dhibii qabdu wanni guddoon birraaf ciqqaan dhaqini birraaf ciqqaan ji'addeennaati. Akkuma gaaf gadaa gidda haare jii birraatiif jii ciqqaa keessa booranii mara kamiyyuu waggaa kamiyyuu keessa jii birraatiif jii ciqqaa keessatti horma horbeessa qal malee waan aadaan tolfatu yabbiillee gurri hin basu waan dhibiidhis jii birraatiif jii ciqqaati asii wacabajii keessa dabree obora guddaaf obora xiqqaallee tolchee jii aaboo maatuu qabuuniti jii umjilaati wanni dansaan isaan finni tolfattan. Haada boorana tolchine eebbifnuuf maan seer gumii gaayoo tuman jedhamu achiin qof seer hin tumani garaatti dhuftee fi ati hunnoo ilbaruuti dhufeetti ilbaruuti uummate akkam jira maan hin bultan muraa akkana qab murtii akkana qab seera akkana keeyyannee bulle seer sun itti fayyadamtanii itti walii galtanii uummataa irri jirti sunuyyuu paartuma aadaa tolchan jechuudha. Waan achitti uuman qofaa miti waan namni qajeelaan namni beekaan gargara dhufee kana akka puutii godhatee
achi paartii seera tolcha kanamitti buluu dadhabee lakkuu hayyaam gaafata hadiqoo ammendi gochuu malanillee akkasitti ammendi tolcha nam seer kana ujirri noolchin yoo abbaa gadaallee taate achitti madaalan kaan baallee harka qabu qofaaniti kaanillee cufu harka baallee kenneellee cufu fulaan abbaa gadaatiin wayachuu danda'an fulaan abbaa gadaatiin atiin akkan jechuu danda'an guyya sun guyya kana inni nuu namaa eeyyamee jiru gumii teessisee jira gaaf durii gumii waaqi achi yaame abbaa gadaallee waa gaafatanii farraallee achii waa gaafatan gumii waaqaadhaan gumii gaayotaan durii gumii waaqaa taa'e gaaf gumii waaqaa achi teettee nama waan gaafatiin hin jiru ardhallee isaan lachii waa gaafachuu hin danda'an jechuudha wanni akkana kun sirriin jechuun hin danda'an wanni akkana kun ta'uu malte jechuun hin danda'an. Gumii waaqaa jechuun akkami waa achi. Qaraadoo abbaan gadaana miyyaaminu durii waaqatti achiin nama yaamedha. Amma laala abbaa gadaa tachi qubatee gumii guyya sun jedhee nama yaamaa miti durii kaawaa abbaan gadaa achi qubatiin abbaa gadaa waaqi achittu nama yaamedha. Gaafa aadaa barsiise gaafa aadaa achitti eebbise wannan malee aadaa cuftii gaayoo jalqabduuf tan gaafa aadaa achitti eebbise gaafa qorsa achitti eebbise gaafa dhugaa achitti eebbise gaafa waan hedduutti achi jalqaban malee waan aadaa hedduun achi jalqabdu aadaan Booranaa hedduun gaayoo haati durii waaqi achitti yaamu gumii waaqa uummata achi yaamuu akka barsiise. Gaafas nam cufa waa gaafatan abbaa gadaallee gaafas waa gaafatan tanumaan achiin abbaa gadaa gaayottis waa gaafachuu hin danda'an. Bulchaan godin konsoo aabbu kusittaan yooyyuu jiltana abbootii gadaa sun dhufteetiin jilattu simannaa guddoo taasiseef jilti dhiqannaa gindaa tuni jil jaalalaa taaturii hammeennaa jidduu ta'e baaftee walitti dhamiinseen cimsitu waan taateef baga nagaan dhuftanii jedhee yooyyifate. Bulchaan godin Booranaalleen aadaa gadaa jabduu tana gar dinagdeettillee jijjiirreetiin hawaasa keenya kana walitti dhufeenni isaanii akka cimuu fi dinagdeen deelee walitti hiine sirna gadaa keenya akka nu barsiise jaalalaaf tokkummaa keenya cimsinee dinagdeellee cimnee akka waliin ceenuu fi cimsinee hojjannaa jedhe. Uummanni Oromoo Booranaa Oromoo hangafa Oromooti. Seenaan sirni gadaa maddi qaroominaa sirni dimokiraasii ammayyaa ammaatiif bu'uura kan ta'e akka addaan hin cinne. Gatii guddootti kaffalee itti dheebotee itti beelaa itti dheebotee kiiloomeetirii hedduu qaxxaamuree barbaraan jila hedduu jilachaa seenaan uummata Oromoo akka gargar hin cinne uummata wareegam guddaa kaffalee baranallee gadaan gam liibanii taakkitee jila sagantaa jilaa cufa keessa turte waaqilleen gargaaree milkaanii milkii guddaadhaan garanaatti deebi'anii ammas sirni duulii gindaa galaan saganii gubbaatti akkuma sana agartan galaana kun gamii mootummaa naannoo kibbaatti qabanii mootummaa naannoo Oromiyaati. Nu ammoo carraa taanee uummanni Booranaa uummatni Oromoo Booranaa konsoo waliin hariiroo cimaa qaba. Walitti hidhamiinsa aadaa guddaa qaba. Uummat kuushiiti. Afaan wal dhageenna. La wal torre. Dur la wal fuune. Aadaan sirni gadaa warra malee taatiin jirtu. Warrillee yoo jila akkam barbaadatu aadaan warra tanu malee taatiin jirtu. Walitti hidhamiinsa aadaa hariiroo ganne hedduu waliin qabna jechuudha. Kanaaf hariiroo ganne hedduu waliin qabnu abaabilee fakaakilee keenyarraa dhufan cimsinee gar misoomattiisis walitti hidhamiinsi dinagdee cimaan jiraachuu qaba. Uummati kun akka godina asitti argatu tumsi uummati Booranaa godhe baay'ee guddaa hin beektanii. Afaan warra taatanii fuula deemnu diqqaa guddaan mootummaa naannoo kibbaa yeroo walii agarre yeroo hundaa warraa dubbachaa sagalee warra taaneetiin gaafii kennas gaafii isaanis waliin deemaa turre jechuudha. Hariiroon aadaa qara waliin qabnu guddoo hariiroo sun ammoo cimsine gar diinagdeetti dagaagsu jechuudha. Walitti hidhamiinsi diinagdee maddi diinagdee laftana guddaa yaaballoof mooyyale. Warri qonnaan beekama Booranii ammoo lafallee amma qotu jalqabee jiran qota irri caala ammoo horii horsiisuudhaan beekama. Magaaloti nu qabnu baay'een isaanii giddugal diinagdee daldala guddaa ta'anii jiran yoo san agartan mooyyal meeg dubluk yaabal giddugal diinagdee guddaadhaan beekaman jechuudha. Gam biraatiin ammoo aanaaleen akka taltallee eelwayyee yaaballoo dabalatee qonnaadhaan beekaman jechuudha. Areeroo waacillee dhaas aanaaleen goomolee dabalatee horsiisuu horiitiin beekaman godini Booranaa kilaasterii sadii yoo qoonnu oomisha hedduu qaba. Oomishi hedduun kun ammoo biyyaafillee nu bira dabre biyyaafillee oomishi guddaa qabna jechuudha. Nagaan obbaafanne sun obbaati duulu gindaati galaanii konsoo yookaan galaanii sagan galaan saganiiti aadaanas dhiqatti
akki isan kadhatan kanaatti amma nagaan dhiqanne nagaan miyyuu obbaafanne amma nagaan gara warra gallechu